mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan silaan dameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu banadhee yoonsi dubbisu qalbiin too gammachuu argaa gogoginni irraa deeme imaanaaf tasgabbii margaa aayaa kee hoggaan gallaalu yaanni koo akhiraa dhagaa qalbii kaa gara dhabdee situutti godha akka qalbii kaa gara dhabdee situutti godha akka jireenyi hoggaa wal nyaatee nas nyaatuuf gara koo dhufu hiraariif cinqina duultee yaanni sammuu tantoo cufu banadhee si qaraanaan narraa deemu saanafu banadhee si qaraanaan narraa deemu saanafu qabaattus addunyaa irratti saahiba akkaan si jaallatu kan akkaan sitti dhihaate atis gara isaa dhihaattu si wajjin qabriin seenu gaafaati qabrii seentu si wajjin qabriin seenu gaafaati qabrii seentu mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan silaan dameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu saahibaa tokkotu jira kan hogguu si jalaan hafne addunyaa irratti sin gatu qabritti illee sin hanqanne inni seenyu yoo jette qur'aana irraa rafne inni seenyu yoo jette qur'aana irraa rafne gaarreen gurguddaa dhaabbatu qur'aanni osoo irra bu'ee babbaqaa qebiyyee tahaa buqqahee bakka irraa yaa'ee waan biraatiif osoo hin taane sodaa rabbiirraa kan ka'e hangaarri nu kas ta'u qalbiin keenya maal tahe hangaarri nu kas ta'u qalbiin keenya maal tahe qur'aanni faaya jiruuti qalbii yoo dhabde ni duuti nuura ife sirraa ibsu hammeenya jireenya keeti ifa addunyaa fi akhiraa hin gaarre akka keeti ifa addunyaa fi akhiraa hin gaarre akka keeti mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan silaan dameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu harfi takka yoo qaraatu sawaabni kudhaniin dhufa lamaaf sadiin ol dabaltus achumaan itti si fufa rabbiin keesi jaallannaan khayrii yoom sirraa cufa rabbiin keesi jaallannaan khayrii yoom sirraa cufa qixaanni akkaan jabaatu addunyaa tana gubbatti arrabni keessa khaalame dagatu zikrii rabbiiti qur'aana isaa dagatte mee maal namummaan teeti qur'aana isaa dagatte mee maal namummaan teeti itti fiina irraan fiinu ofiin hiina firraan hiinu gadadoo jiruuf jireenya jiraachuun siitoo hammeenya qur'aanan nuuf bareecha alaa fi mana keenya qur'aanan nuuf bareecha jiruuf jireenya keenya mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan siidhaan dameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu
barii baarachuun gaariidha waa wallaalutu qaanyiidha haa ta'uu jireenyi keenya kalaama Haaliqa keenya jiruu yoo san qabaanne wallaahi kaanti keenya jiruu yoo san qabaanne wallaahi kaanti keenya faayidaan inni siif laatu lakkaawamtetu waan dhumtu tika Haaliqaa argatta hamtuun takka sin argattu asirrattis argata akhirattis jannata asirrattis argata akhirattis jannata mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan sidhaan dhameetu beekaa namni hawaasi madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan sidhaan dhameetu beekaa namni hawaasi madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu